fakkaata marqallee yeroo jalqabaa irraa isinitti mul'isee ture haga dhumaallee ilaaltanii jirtanii. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtanii hordoftoota Naafii fi Kadir. Ana bichatu viidiyoo haga dhumaa hojjechuu barbaade jalqabnee marqaan jalqabaa marqumaan xumuraa malee haga dhumaan wajjin laala marqa aadaa Arsii dalagaatiin jirra. haga dhumaan ulaalaatiin akkaataa haga dhumaa itti qophaa'u wajjumaan laalla itti fufakiin olaaqataa jira jechuudha. Laaqaa jedhama nubiratti laaqaa jedhama. haaluma argitani kanaan ibiddarra biyaansi sa'aatii tokkoof walakkaa ol turuu qaba marqee maaliif akka sirriitti bilchaatee akka sirriitti mi'aawuuf jechuudha. Innaa isa kana fakkaata booda marqee yoo itti marqamee keessaa ba'us wajjinaalla ka itti baafamullee isa kana qorii jedhama. akka aadaa keenyaatti qorii kana ni banama booda wajjinaalla. Innaa kunis asitti mooqqaa jennaani aadaa keenyatti jechuudha kan marqaan nyaatamu. haalamu argitan kanaani aannaniif ni dhugama. booda xumuratti guutuu isinitti mul'isnaan ni agartanii nu wajji tura haga dhumaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. kalas marqillee marqamee jaahiza ta'ee jira. amma akkuma argitan kana homaa keessa hin jiru marqa baasuuf deema. nu eegaa haga dhumaa nu hordofaa. sirriitti nu hordofaa. amma marqa baafachuuf marqa baasaa jira. baafamee jira marqis baafamee marqamee jira. jalqaba argisanii jirtanii isinitti mul'isee jira. akkana godhama dura erga akkana gootanii booda hin galabbaxamu. akkana gootanii erga jedhame booda ni galabbaxama. kan akkanatti ol darbitan waaqa keessa akkana wal yoo darbitan inni hin galabbaxamu wajjuma laallaa. kino haala kanaan galabbaxamee diimatee jira. inni kun dhadhaa fi barbaree waan qabuuf ufumaan diimata. soo asillee dhadhaa qabna. isa kanaan akkana addaan qabanna. kanaan akkanatti addaan qabna. sanirra dhadhaan as keessatti naqama. wanna hunda qopheeffannee jirra. nu wajji tura. isa kana mooqqaa jedhama. marqa baay'ee ofitti hin qabu. dhadhaallee isaan tolfatanii yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessa. Kadiroon jedhina adda kiyya waraabuu waan barbaadeef viidiyoo kana adda kiyya waraabe. yaada koomentii jalatti isinirraa barbaada. amma nyaachuu malee homaa nu nafne jechuudha. saayiboota kiyya wajji nyaadha. innaa kana fakkaata laala. kino akkana addaan qabama. san booda dhadhaalleen itti naqama. argitanii kun dhadhaadha. sanirra dhadhaa as keessa erga addaan qabannee turre argitanii jirtanii dhadhaa itti naqanna jechuudha. akkuma argitan kana dhadhaan itti naqamee jaahiza ta'ee jira. osoo qaqqabee sirriitti dhadhaan guutamee ni jira. isinitti mul'ataa miti? kuni dhadhaadha. amma nyaachuu bichaadha. koottaa ni nyaanna. isinis koottaa warreen hordoftanis hordoftoota Naafii fi Kadir yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessa. viidiyoo kana adda kiyya waraabe. garuu ijoollee saayiboonni kiyya ni jirani.
kana fakkaata jechuudha marqi sirriitti isinitti mul'isu naa obsaa isiniif mul'isa. isa kana kinoo argaa jirtanii wanti hundi jaahiza ta'ee jira marqillee isinin mul'ataa miti seeratti qajeelutti isinitti mul'atanatti fakkaate haaluma kanaan amma nyaata eegalu hennaa koottaa hin nyaanna amma nyaachuuf deemnaa geessinee jirra wanti hundi jaahiza ta'ee jira. Así caña dare. Kota da sin tai. Así tuna tai. Qabadha sin keessummaadha. Nus kana qabna. Kota hayaannu. Aannan illee dirqama aannan marqaa nyaatamuu qaba. Irratti dhugamuu qaba. Afaan kai. Akkuma argitan kana aannan qicannee jira wanta mara jaahiza godhannee jira. Haanyaan kotta. Nyadare. Dokatina sodatina. Ke. Achuma laaltanii murteessuu dandeessan. Mi'aa isaa jechuudha. Keessa gakkaayira. Kana keessa suuba. Cheers. Atille. Aadaan asii kana fakkaata. Marqallee yeroo jalqabaa irraa isinitti mul'isee ture. Haga dhumaallee laaltanii jirtanii. Gaafa biraammoonii onta isiniif qopheessuu barbaadu yookiin maal akka isiniif godhu koomentii jalatti barreessaa wanna isin jettan guutumatti ni godha isin dubbatan isa haasaa haa xayyib yaada marqaa irratti kennadha yaada kennadhu marqa akkami xayyib nyaadhaashi.